jirtu hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu abaayee nagaa koo galata waaqaatu jechuudha waanan argi tokko isinitti muffidha jechuudha waanan ilaale tokko waanan arge edaa kun akkasii kan jedhu tokko jechuudha yeroo baay'ee ilaaluun dubbisuun beekumsa garaagaraati kan inni namaa kennu jechuudha. Namni tokko dubbisa taanaan wantoota garaagaraa sin ilaala taanaan waa baay'ee baraa deema jechuudha. Waan nama miidhu baraa deema, waan nama fayyadu akkasumas wanta hedduu baraa deema. Akkasumallee muuxannoon isaallee guddataa deema jechuudha. Sammuun isaa guddataa deema. Beekumsi sammuu isaa keessatti baay'achaa deema jechuudha. Kanaaf anis maalan arge seetanii YouTube irratti jechuudha. Baay'ee akkuma keessaanis YouTube nan hordofa. YouTube baay'ee ilaalaan oola jechuudha. Viidiyoo garaagaraa ilaalaan oola. Maaliif beekumsa anaafillee beekumsa na fayyada na dabala jechuudha. Kanaaf namni tokko hin uumamaa, hin jiraata, hin du'a. Garuu adeemsa kana keessatti immoo wanta namni dabarsu waan baay'eedha. Fakkeenyaaf namni tokko bareedaa ta'e uumame, qaama guutuu ta'e uumame, qaama hir'uu ta'uu danda'a. Gidduutti ijji isaa tokko jaamuu danda'a, gidduutti harki isaa baduu danda'a. Wanta baay'ee namarra gahaa jechuudha adeemsa keessatti. Kana hunda garuu waaqayyo nama haa baraaru jechuudha malee waaqni nama hin dhiisin nama hin gatiin. Kanaaf mucaan tokko maal taate seetanii mucayyoo tokko piroofaayilii irra nan kaa'u suuraa ishee jechuudha. Ibsaan hin jiru ture jette. Yeroo baay'ee biyya keenya keessa ibsaan hin jiru Itoophiyaa keessa jechuudha. Ibsaan yeroo hedduu hin bada. Kanaaf bakka garaagaraatti shaamaa fayyadama jechuudha namni. Bakka garaagaraatti shaamaa fayyadama. Bakka garaagaraatti wanta garaagaraa fayyadamuu danda'a jechuudha. Soolaarii warri fayyadaman jiru. Wanta chaarjiidhaan chaarjee ifa kennu fayyadamuu danda'a. Wanta garaagaraa fayyadamamaa jechuudha. Kanaaf mucaan kun jechuudha shaamaa fayyadamaa turte. Shaamaa ibsiteetu ibsaan waan hin jirree fi qofaa ishee teessee turte jechuudha. Shaamaa of fuuldura keessee jechuudha. Isa booda maal gooti seetanii shaamaa kana too ibsitee fayyadamtee yeroo deemuudhaa kaatu dhaamsitee deemuudhaa kaatu saanitaayizariidha kuni saanitaayizariidha jechuudha. Saanitaayizarii kanaan dhaamsuudhaaf jechuudha. Saanitaayizarii kana itti naqxee deemte ittiin dhaamsuudhaaf. Jettee amma dhaamsitu kanaan dhaamsuudhaaf kanatti naqxee dhaamsuuf yeroo jettu bal jedhee qabatee jechuudha. Siruma bal jedheetu waan jiru hundumaatti faca'ee qabate. Sababni isaa saanitaayizariin mataan isaa alkoolii qaba. Alkoolii boba'u qaba jechuudha. Alkoolii boba'aa jiru tokko guddisu qaba jechuudha. Alkoolii waan ta'eef. Alkoolonni akkasii baay'een isaanii boba'aa tokko hin saffisiisu. Kanaaf mucaan suni haala kanaanii yeroo dhaamseen deema jettee yeroo isatti naqxee ka'uuf jettu bal inni jedhe sun gara fuula ishiitti qabate jechuudha. Fuula ishiitti qabate ammanaan footoo ishee argeera jechuudha. Viidiyoo ishee ilaaleera jechuudhaani yoo iyyitullee mucaan sana namni dafee hin qaqqabne jechuudha. Maatiin ishii mucaan sun baay'ee tiktookii haasaa oolti miidiyaa fayyadamti waan ta'eef waan akkasii viidiyoo hojjechaa jirti se'aniitu maatiin ishillee jechuudha qofaa ishii turte kilaasii kutaa tokko keessa dafanii hin qaqqabne jechuudha yeroo isheen iyyitullee. Kanaaf abiddichi gara rifeensa ishiitti darbee fuula ishiitti bal jedhe waan ta'eef rifeensi immoo yeroo baay'ee dafee abidda iyyuu hin qabata dafee abidda ofitti harkisa jechuudha. Foolii rifeensaa dhagaanii yoo dhufanii mucaan guggubatteetti mormi ishii akka kanaan baay'ee gubateera jechuudha yeroo isaan qaqqaban. Kanaan akkanuma fuula ishiitti faca'e abiddichi akkanatti faca'e mataa ishiitti qabatee dafanii dhufanii bishaan itti naqanii waan godhan hin beekanii bishaan itti naqaniitu irraa dhaamsani. Kanaaf maal jechuun barbaade ani namoonni tokko jechuudha bakka qabbaxas haa ta'uu of jajuus haa ta'uu fiilmii tokko faarratti hin argitu mitiire yeroo baay'ee jechuudha. Ibsa ampoolii maafiin ibsuuf isa dhaamsu tuqa jedhe namni
waa darbatee ampoolishii yeroo cabsan fiilmii dhagaa'inni akka kanaa gooteetu kun egaa fiilmii nama kolfalchiisuuf wanta ta'u faati koomadii faatidha yeroo baay'ee jechuudha waan akkas godhamu. Kanaaf isheen immoo kanaaf kan walirratti naqxee bal isheetti jedheetu fuula ishii morma ishii kana baay'ee guggubee isiniin jedha. Kanaafu wanta akkasii waan hin beekne gochuun gaarii miti jechuudha. Wanta hin beekne gochuu waan hin beekne yaaluu waan kanaan dura hojjetanii hin agarre tokko yaaluu dhiisuu wanti inni nama barsiisu wanta isheenis dubbatte wanta isheerraa ani baradhe jechuudha. Waan tokko otoo hin beekiin yaaluu gaarii miti jechuudha. Nyaata tokkollee jalqabumaa otoo nyaattee hin beekiin yoo jalqaba nyaattee si keessa turuu dhiisuu danda'a kan si turuu danda'a. Nyaanni sun yookaan si mijachuu danda'a tasmaamuu isa jedhamu yookaan ta'uu dhiisuu danda'a. Haala kanaan mucaan sun mucaa waggaa 17 mucaa dubaraatidha. Dubarra waggaa 17 jechuudha. Bakka mucaan bareedduu taatee baay'ee moodelistii illee mucaan dorgomaa turte galmooftee moodelistii illee dorgomaa turte jechuudha. Moodelistiin beektu sini miidhagina bareedina illee dorgomaa kan turte otoo hin beekin wanta akkasii ishee mudate mormishii akkana mormishii hin gubate rifeensa ishii illee haaddattee jirti biqilaa fi reef jira jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee gaariidha jechuudha. Isinillee yeroo baay'ee maalan argee mucaa tokko illee jechuudha. Otoo zayitiidhaan maal bixaaxisiidha. Chiipsii otoo xabbastu jechuudha. Chiipsii sana otoo bisheessitu zayitiin akka jirutti asishitti faca'ee mormishii akka jirutti jechuudha. Morma fuula jechuun bakka tokkuma waan ta'eef baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Qaamonni gara fuula namaatti gara alaatti mul'atan yeroo miidhamani baay'ee namatti dhagahama. Inni keessaallee uffannee dhoskuu danda'a. Waa tokko miidhama isaa jechuudha. Milikkita isaa wanti garaagaraa uffannillee dhoskuu danda'a. Garuu morma fuula naannoo kana baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Kanaafuu sinillee jechuudha kanarraa waan tokko barachuu dandeessu of eeggachuu qabdu jechuudha. Wantoota garaagaraa hojjechaa ooltu waan ta'eef keessattuu zayitiidhaan yeroo baay'ee zayitiidhaan yeroo hojjettanii siireesii of eeggachuu qabdu jechuudha. Zayitii irratti yeroo chiipsii sana gootan chiipsiin illee jiidhinsa qabaachuu danda'a. Inni tallaajaa keessaa bahullee jiidhinsa qaba taljii qaba waan ta'eef inni illee namatti hin faca'an argeera waan ta'eef yeroo baay'ee yeroo namatti faffaca'u fuula namaallee baballeessuu bakka waan akkasii goggoochuu danda'a waan ta'eef of eeggachuu qabda. Kana naa hojjettan of eeggachuu qabdu. Inni kan biraallee ammas chiipsii zayitii danfaa jiru irratti baay'ee zayitiinsaa yeroo danfu garmalee yeroo danfu abiddi keessaan baheetu bishaanillee namni irratti dabalee jira jechuudha. Bishaanti dabalee ittumaa boba'ee namni sun fuula isaatti as qabatee garuu waaqayyo yeroo tokko araaraan yeroo namaa birmatu madaa nama godaannisa malee yeroo itti inni fayyisu jira jechuudha. Mucaan sun zayitiin sun akkanuma itti qabatee garuu amma godaannisa tokko malee fayyite jechuudha. Araara waaqayyo baay'atee fi jechuudha. Baay'ee nama dhibaa akkamatti akka isheen irraa haftellee mucaan sun anayyuu na dinqeera mucaan beekudha. Kanaaf ishee asii ishii zayitiin gubellee hin beeku garuu nan argee jechuudha. Ishee ammas kanaaf kanaan gubatte immoo yuutuubii irratti nan argee jechuudha. Walumaa galatti wantoota akkasii yeroo hojjettanii yeroo abiddarra hojjettan yeroo zayitiidhaan hojjettan biyya arabaatti waan akkasii baay'ata waan ta'eef waan zayitiidhaan hojjetamu kanatu baay'ata yeroo baay'ee jechuudha. Kana of eeggachuu qabdu jechuudha. Fuula keessan kun sin jalaa bannaan yeroo baay'ee bakka hamilee keessan tuqama jechuudha. Ija guuttanii nama laaluu faatu sinitti ulfaata hin aartu yoo kana ofirratti argita waan akkasii jechuudha. Isa caalu garuu waaqayyo sinaa eegu sinaa baraaru kama tokko sinis of eeggachuu qabdu jechuudha. Hubannaadhaan hojjechuu qabdu jechuudha. Waan hojjettan baxiniqqaaqee of eeggannoodhaan hojjechuu qabdu isiniin jedha. Kanaaf
gowwaani ofirraa barataa jedha Oromoon. Gamni immoo ormarraa barataa jedhan yeroo mammaakuu. Kanaaf waan argitanii dhiisuutu hin taane wantoota garaagaraa yeroo ilaaltan barumsa irraa fudhachaa deemuu qabdu. Irraa hubachaa waan dhaggeeffattan irraa barumsa kee fudhachaa wanta bifuma qoosaatiin wanti dhufu tokkollee koomadiin tokkollee jechuudha waa nama barsiisee ni darbaa jechuudha. Kana isin qabadhee dhufee hordoftoota YouTube channel kiyya baay'ee sin jaalladha. I love you so much. Bye bye.